Buraan dhalachaa bara 2017 murtii du'a. Manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa dhaddacha gaafa 6/6/2017 taa'een Obbo Magarsaa Baqqalaa yakka ajjeechaa gara jabinaa haadha manaasaa aaddee Saalwarq Lammaa irratti raawwate du'aan adabeera. Qamaan kun hojjetaa baankii fi sadarkaa barumsa isaa digirii lammaffaa kan qabu yoo ta'u, baankii wal fakkaatu keessa waliin hojjechaa kan turanii fi hinaaffaa fi faayidaa dhuunfaatiin irra deddeebiin wal dhabaa turanii. Maatii fi qorattoonni yakkichaa dubbisnes murtiin kennames kan barsiisu ta'uu kaasaniiru. Olaanaa poolisii magaalaa Adaamaatti itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa Komaander Biraanuu Maammoo yakki kun kutaa magaalaa Boolee keessatti kan uumamaan walitti bu'iinsa yeroo dheeraa gidduu isaanii tureen guyyaa 15/4/2017 nama osoo ciree qopheessaa jiru qottoodhaan irra deddeebi'ee rukutuun ajjeessee poolisiitti harka kennachuu ibsanii hawaasni keenya gochi gara jabina akkasii seeratti dhiyaachuun isaa kan hin amneef waliin jireenya hawaasaa keessatti walitti bu'iinsa karaa tasgabbii qabuun furaa deemuun murteessaadha jedhameera. Qorannoo fi murtiin kenname yeroo isaa kan eeggatee fi hawaasnis kan irraa baratu waan ta'eef hawaasni yakka lagachuu akka qabu odeeffannee kominikeeshinii magaalaa Adaamaa.